السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني وردفتوتا في كبجمتوتا channel رزانتوب channel كن channel كيسني وردفتوتا في كبجمتوتا كيا سبسكرايب لايك شير أكاسم كومنت اللي وان إسنتين تولين يو كان إسنتي دقوقري إسنتي بلسو تهين أو فلچا سنين جدا كنافي وردفتوتا في كبجمتوتا كيا هرّا ومامنا كينا كيسو جرو أكمتي وروني فردين غرمالي qabanii fi akkasuma ol ka'aa qabanii kanatti aansee dabalataa warroonni cooma garaa keessaa yookiin boortii qaban shamarranis tahee dhiiras tahee akkamitti maal fayyadamne haaluma salphaadhaan miidhama tokko malee furdina kana kan fayya qabeessan uufin tahin osoo fayyaa keenan dhabin kara malaafan fayya qabeessan akkamitti fayyadamne maal fayyadamne ofirraa hirrifnaa yookiin ofirraa balleessinaa kan jedhuudha kan qabadhee isiniif dhufe hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni keessattuyyuu burcii maal qaban hedduu kan nama yaachisuu fi kan nama cinquudha dhiiras tahee dubartis tahee wanni kuni hunda keenyayyuu kan baay'ee yaachisuudha kanaafi har'a kan yaanni kun naa dhufe qabadhee isinii dhufe akkasuma mootuyyuu waan fayyadamee faayidaa dhibbaarraa dhibbatti irraa argadhe garuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asirratti kan isiniin jechuu barbaadu wanni kuni daddaffitti yookiin akka jedhan 7 fi 15tti kan nama hojjatee akkasuma immoo bu'aa irraa argannu fi yookiin faayidaa irraa argannu miti qorsuma kamiyyuu ta'e yookiin dawaa kamiyyuu ta'e yeroo dheeraa nutti fudhataa tasgabbiidhaan obsaadhaan osoo qaama keenya hin miidhin akkasuma immoo hir'ina garagaraa ofirratti hin argamsiisin tasgabbiidhaan eeggannee obsinee akkamitti qaama keenya ofirraa hir'isuu yookiin ammoo borcii gar malee nu baay'ate ofirraa hir'isuu dandeenya kan jedhuuf kabajamtoota fi hordoftoota kiyya jarjara malee obsaan waan fayyadamtan osoo itti miidhuu hin tahin yeroo baay'ee dogoggorri namoota keenya keessatti mul'atan anarraayyuu jalqabee jechuudha waan san balleessuu yoo barbaanne yookiin furdina isaa tahuu qal'ina isaa tahuu wama yeroo xiqqootti gabaabduu keessatti fayyaafillee yoo barbaanne yeroo gabaabaa keessatti kan xumurree fayyinu yookiin ammoo nurraa hir'atee nagahattarru seenaa abadan wannuma fedheyyuu tahee suuta tasgabbiidhaan obsaan akkasitti waan nu barbaachisu godhannee fayyadamnee booda sanii akka irraa milkooynu akkasuma immoo bu'aa qabeessa tahe kan fayya qabeessa tahe akka irraa argannu tahuu qabna kanaafi obsinee jechuudha ji'a 2 ji'a 3 ji'a 6 akkasuma ji'a 8 waggallee nu fudhachuu mala ji'a 10 illee garuu obsaan jechuudha waan hunda hisaabatti deebifnee fakkeenyaaf wantoota nyaata zayitiin itti baay'atan irraa fagaachuu qabna dabalataan ammoo tuyyuu nyaata jechuun nyaata yeroo hunda coomaa namni argatu jiru irra caalaa waan zayitii xabbafaman irraa fagaachuun barbaachisaadha akkasuma yoo kan argattan tahe yeroo baay'ee kan soorattan tahe nyaanni cooma qabullee irraa fagaachuu qabdanii irra caalaa osoo argitanii kuduraa fayyadamtanii yookiin muduraa fi kuduraa kan jedhamu san osoo fayyadamtanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kuduraa jechuun muduraa fi kuduraa yoo jenne firaafiree guutuu kan walitti qabatu osoo dirqama waan akkanaa hin argannu wanni hundi gatiin qaala'ee jettan osoo hin tahin fakkeenyaaf haaluma salphaa taheen kaarotii dinnichallee zayitii kan xabbafame baay'ee qaama keenya dabaluuf akkaan gahee guddaa qaba kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kaarotii fosoliyaa biifama wajjin boloqqee akkasuma ammootuyyuu wantoota hedduutu jira baaqilaa ataraa wantoonni nyaannu jechuudha kan qaama keenyaaf bareedaa tahan pirootiinii filatamee kan taa'e haaluma kana fakkaatuun zinjibila keenya qopheeffannee har'aa shaayiin keenya kan fayyadamuu hennu kan zinjibilaati zinjibila fi loomii irraa qofa walitti dhaabnee yoo yeroo dheeraaf fayyadamne fayya qabeessa kan tahe qaama keenya hir'isuu akkasuma immoo coomni haaroon akka nutti dhufe akka nutti hin dhufne
dhibbarraa dhibbatti kan fayyadamnu taha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya zinjibiila qopheeffannee yookiin mummurannee akkasuma immoo yookiin ammoo bulleeffannee daqiiqaa 5 bishaan waliin kan danfifnu taha. Erga danfifnee geessinee ammoo tuyyuu loomii cuunfaa loomii hanga takka maankaa xiqqaa tokko itti goonee walitti kurree yoo inni xiqqoo qabbanaa'ee jedhe baay'ee qorrallee tahuu hin qabu akkuma shaayititti dhuguu qabna. Isa kana galgalaa fi ganama dhuguu qabna. Nyaata booda fayyadama waan kana nyaata duran jedhu nyaata booda akka fayyadamtan barbaada. Galgala nyaata kanaaf galgala nyaata iraa erga nyaata dhaabbataa hirriba dura sa'a 2 turu nyaachuu qabna. Osoo hirribni kennan gahin sa'a 2 dursinee nyaanne isa kana dhuguu qabna. Ganamallee ciree kenna nyaannee kaanee dhuguu qabna. Maali jenna garaa qullatti dhugina namoota hedduu coggaarraa saaxilaa garaa gubiinsaaf jecha kana waan ta'eef yeroo 2 haa fayyadamnu ganamaa fi galgala hunda isaatiyyuu. Ammas irra deebee jara saladee ka isinitti himu nyaata booda tahuu qaba. Erga nyaata nyaannee geessinee nyaata nyaannee kaanee